Harka fuunee akkam jirtu warri Bahrii Tube jalatti argamtan ammas warri Facebook Bahrii Oroolii jalatti argamtan nagaa keessanii anis fayyaadhaa har'a barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhufe barumsi kiyya har'aa poostii Facebook irratti poostatamu jechaadha afaan Ingiliffaatiin afaan Amaariffaatiin afaan kamiinuu poostatamu isin ammoo tiraanisleet gootanii gama afaan Oromootitti barbaadan afaan Amaariffaatiin yookiin Ingiliffaan poostatamu ta'e afaan Amaariffaatitti yoo deeffatuu barbaadanis akkasuma yoo Amaariffaan kabarraa'u ta'e isin ammootu afaan Oromootiin dubbifatu yoo kabarbaadan taate salphumatti jechaadha akkaataa itti fayyadamuu dandeessaniin isin garsiisaa har'a waan kana namni kamuu beekuu qaba yookiin amma poostiin Facebook irra akka poostatamu afaan Ingiliffaa yoo ta'e ati afaan Ingiliffaa san hin beektu yoo ta'e afaanuma Oromootitti salphumatti deebiftee jechuudha. Dubbisuu ni dandeessa akkamitti akkas godhachuu dandeessaniin isin garsiisa jechuudha har'a hanga dhumaatitti na hordofaa gara barumsaa deemuun duratti ammoo YouTube irra ni seentanii subscribe mallattoo jedhu kanatu hidhan jechuudha warri duraan subscribe hin godhin subscribe godhatanii mallattoo bilbilaa ammoo all irra godhatan jechuudha hanga har'aatitti kun ni argitanii viidiyoo 90 gadhiiseetiin jira bakka viidiyoo kanneen argatuudhaaf ammoo bakka profaayilaa kanarra gattuu hidhanii bakka profaayilaa irra gattuu hidhanii guukaatan ammoo kuno haala kanaan isinii fida kuno videos ka jedhu kanarra dhuftan jechuudha videosii kanarra yoo hidhan jettan barumsa an duraan dalage hunda tartiibatti qabee isinii fida jechuudha isin ammootu ol oofuudhaan barumsa hedduu dalageetiin jira as keessaan ilaallattu barumsa akka isinii dalagu barbaaddanis ammootu koomentii jalatti naa himtanii anis ammootu yaada keessan irratti hundaa'uudhaan isin barsiisa jechuudha koomentii keessan hedduu na jajjabeessa amma gara barumsaan isin deemsisa waan ta'eef Facebook irra ni seentanii Facebook irra hogguu seentanii kaatan amma mee isinii garsiisa poostii wayii jechuudha amma kunoo poostiin kun ni argitanii Amaariffaan barraa'e jechaadha baqallaalu jedhee Amaariffaan barraa'e kunoo jala kanatti anammootu salphumatti jedhee naa fide jechuudha kunoo bifa kanaan isinillee jechuudha poostii kamuu amma mee irra deemeen kabiraalleen isin garsiisa amma kun afaan Oromootiin barraa'e tiraanisleetiin goone jechuudha amma kunoo Amaariffaan barraa'e jechuudha kuni Amaariffaan barraa'e kunniin jechuudha ni argitanii anammootu eessa tuqaa kunoo bakka C translate bakka jedhu kanan argitanii bakka kana yoon tuqee jedhe kunoo ni argitan soorii ani firoo jijjiiree kunoo haala kanaan jala kanatti Oromiffaan naa fide jechuudha isiin kabarreesti gubbaa kanatti Amaariffaanii kabarreesti jechuudha anammoo jala kanatti Amaariffaan salphumatti dubbifadha jechuudha akkamitti akkana godhachuu dandeessaniin isin garsiisa kunoo akkana godhatuudhaaf ammootu bakka sarara sadiin kanatu hidhanii bakka sarara sadiin eegatu hidhanii kaatanii ammootu haala kanaan isinii fida asumaan jechuudha Bahrii Tube page kiyya godhuu like follow godhuu hin dagatinaa isarratti barumsa tokko linkii isaa share isinii godha waan ta'eef ammas ammootu kunoo sitting in the privacy ka jedhu kana gad dhuftan jechuudha sitting in the privacy eega dhuftanii jettan kunoo settings ka jedhu kana dhuftan jechuudha settings eegatu hidhan eegatu ammas kunoo haala kanaan fida bakka akka kaartaa jirtu kana ni argitanii kunoo translate for posts bakka jedhu kana ni argitanii gubbaarra lammaffaarra ka jiru kana jechuudha isarra gattuu hidhanii kunoo haala kanaan isinii fida jechuudha isin ammoo kunoo bakka kana gattuu hidhanii language into which would like to have posts translate bakka jedhu kana argitanii gubbaa kana isarra gattuu hidhan jechuudha kunoo eegasi isin ammootu as keessa jechuudha afaan akka irratti isinii deebi'u barbaadan jechuudha isarra deeffattanii amma keessan English ka jedhu kanarra jira jechuudha afaan akka isin irratti deebi'u yoo barbaadan kunoo Amaariffillee ni jira poostiin Ingiliffaan poostatamu yoo akka Amaariffaatitti na deebi'u barbaadan isinii deebi'u barbaadan yookiin ka Oromiffaan poostatamu akka afaan Amaaraatitti isinii deebi'u barbaadan kunoo Amaaranyaa ka jedhu kanatu hidhanii yoo Arabitti akka isinii deebi'u barbaadan ammoo Arabii ka jedhu kanatu hidhanii afaan Oromoollee akkana ol ooftan jechuudha ol ooftanii kunoo
kiyya ni argitanii raayitii afaan oromootirra jira jechuudha. Poostiin kamuu afaan oromootiin nagarsiise jechuudha. Ani kunoo isin ammootu yoo barbaadan afaan oromoo kanarra godhattan jechuudha. Kiyya amma afaan oromootirra jira jechuudha. Bifa kanaan ni fayyadamtu. Achi booda tiraanisleet isinii ta'a jechuudha. Kanas gattuudhaan jechuudha. Ammootu haala kanaan isinii fida kunis. Kunillee asuma kunoo afaan oromoo ka jedhu laaltanii jechuudha. Irratti raayit gootanii kunoo kiyya amma afaan oromoo ka jedhu as jira. Irratti raayit gootanii kaatanii kunoo seef ka jedhu kana tuuxanii keessaa baatan jechuudha. Anamma kiyya dura waan seef ta'eef kunoo afaan oromoo ka jedhu gubbaa kanarra jira. Bifa saniin ni godhattu. Achi booda ammootu tiraanisleet isinii ta'a jechuudha. Afaan kamiyyuu dubbifatuu ni dandeessan jechuudha. Poostii feesbuuk irratti poostatamu ka afaan ingiliffaa ta'e, afaan chaayinaa ta'e bakkuma amma isin agarsiise kunoo bakkuma tana tuuxan jechuudha. Bakkuma this translation bakka jedhu kana ni argitanii bakkuma kana tuuxan jechuudha. Ammas akkasuma koomentis yoo ta'e jechuudha. Koomentis yoo ta'e fakkeenyaaf jaluma kanatti kun si translate bakka jedhu kana bakka jedhu tuuxan jechuudha. Achi booda translate kamiyyuu godhatu ni dandeessan. Amma kun sabaa halkeerii jedhamee barraa'ee ni argitanii. Anamma kun maal jedha yoo maal akka jedhu yoo baruu barbaade kun bakkuma kajalaa kana tuqa si translation bakka jedhu kana ni argitanii. Achi yoo tuqee jedha kun akkam bultan isaaf jedha kun ni argitanii. Sabaa halkeerii ka jedhu akkam bultan isaaf jedha. Kunoo bifuma kanaan jechuudha. Afaan kamiyyuu dubbifatuu ni dandeessan jechuudha. Bifa salphaa ta'een haala kanaan ni godhattuun isiniin jedha. Viidiyoo kana ammoo laayik sheer godhuun dagatinaa. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa irra tura. Baariitii jajjabeessan isiniin jedha. Nagaa irra tura.